كانوا ما نجربنا عفان ومكينا كتبنا بفنا عفان ومكينا كتبنا بفنا أبا جنة كانا كانوا ما نجربنا عفان ومكينا كتبنا بفنا برنجا برسيفنا وبيدان جلقبنا ولا اللي هبادو كتبنا بفنا ولا اللي دكنا إجا قلبي دومسا بنوت في لنا يسجل إفسا آبا جنة كانوا ما نجلقبنا عفان ومكينا كتبنا بفنا عفان ومكينا كتبنا بفنا أبا جنة كانا 하, 이, 자, 카, 라, 마, 나, 오, 파, 까, 라, 사, 타, 우, 와. Sekolah kan argachuudhaaf carraa gaariidha. Ammoo argachuudhaaf hedduu bu'aa bahii hedduu keessa dabarre. Dura Covid osoo hin seenin duratti sekolah argannee turre. San booda ammoo haalli jijjiirame. Amma lammadatti irra deebi'uudhaaf hedduudha bitaa ture garuutu immoo hayyuu irra aanee jira. Ani dura taa'aa hawaasa Kichinar Watarloo fi Gaalfii naannawaati. Haala kana duuba barreessaa keenya fi ammallee adamii fi barsiisonni lammuudha fi duulallee hedduudha waan kana irratti hedduudha nu gargaarani maayii irratti gaawwanni yaadaatti nafne hojiirra ooltetti har'aan tana guyyaa afuraffaa baatii 11ffaadha 2023 lammada qaraatiin barnoota ijoollee afaan oromootiin barattu deeggarsa karaa mootummaatiin barsiisallee isaanummaan wanni godhanii tartiiba hundaa arganne kifliin amma keessa jiru kun keenyaa guyyaa sabtiidha namni nu alatti haa qabaatu hin jiru kun akkuma keenyatti hiree kan arganne hiree bareedduudha fuulduraafis eega takka kana qabanne ilmaan keenya haganaa dhufuuf karaa hundaafu tartiiba kana qabannee jirra ilmaan keenya aadaa isaaniitii fi afaan isaanii kophee sirrii baratuudha barsiisonnis professional warra tahee warra barsiisadhaa ture biyyattis warra gahoomsa qabu magartee wanni elementarii fi high school illee warra barsiisuu danda'u carraa gaarii argannee kana keessatti namoota akka dhufee hirmaatu galatoomaa kanuma jechuudha. Dursa Gireemidiyaan galatoomaa isin jedha. Wanti hadda guyyaa jalqabaa barnoota afaan oromoo hiree argannee bara kanaaf jechuu eegalle yeroo jalqabaa kana durallee jalqabnee xiqqoo yeroo addaan jala citee ture isa sanii saddaan citee deeffatudha malee isa duraatillee miti kanaaf kun gammachuu guddaa wanti maatiidhaaf dhaamnu wanni jiru afaan barsiifatudha wanni guddaan bakka feene illee jiraannu aadaa fi afaan keenya gadhiisuu hin qabnu. Kanaaf namoonni hiree kanatti fayyadamne ijoollee isaanii fidanii ammallee argitee afaan ofii aadaa ofii kan akka barsiifatan asumaan jabeessee dhaamuu barbaada. Kanuma yoo inni hafe jiraate ni daballaa yookiin galatama. Ati akka nama tokkotti ijoollee meeqasitti si barachaa jiranii akka baratanii afaan oromoo akka gaariitti dubbataniif hawwii maalii qabdu? Ani amma as keessa ijoollee 4 qaba. Ijoollee afaanuu fidee asii barsiifatu jira. Kanaaf namoonni kuuwwan illee kam akka kiyyaa ijoollee qabdanii ijoollee isaanii akka fidanii argitee asii barsiifatanii hawwii argitee abdiin qaba jechuudha. Dhugumaa wanni kun biyya namaa keessa jirra afaanaa fi aadaa ofii gadhiisutu nama mudataa yeroo tura keessa ammallee ta'uu baatu. Kanaaf waan kana jabaannee afaanii fi aadaa keenya ijoollee keenya ammarraa yoo daa'imummaa kanarraa qabsiifne ijoolleen kun aadaa fi afaan ofii gadi hin dhiisanii. Kanaaf maatiin ijoollee ofii akka waan salphatti ilaaluu osoo hin taane baay'ee barbaachisaadha wanni kun hedduu itti ifaanye maaliif jennaan anamma ijoollee teenya qofa barsiifatuu fi miti waan kana galmaan ga'uuf hireen kun akka argamuuf waa hedduu keessa dabarree sadarkaa kana geenne kana ka jenneef namni keenya waan kana itti fayyadamu malee itti ifaanyee ammoo yoo kan namni itti fayyadamne kataatu taate ifaajeen keenya illee gatii hin qabu jechuudha.
kanaaf wanti kun dhugama barbaachisaa waan ta'eef namoonni ijoollee xixiqqoo ijoollee kutaa 8 gad jirani fidanii asii barsiifatu firee qabanii bakki illee dhiyoodha naannoo argitee nama maraafuu mijatu. Kanaaf yeroo ammaafillee tarmiin kun cufamu yeroo itti aanu garuu itti qophaa'anii ijoollee ofii akka barsiifatan asumaan jabeessedha. Maqaan koo Galataa jedhama. Ijoolleen koo ijoollee sadiin qabaa afaan Oromoo barsiisuuf mana bara qabeetan dhufee nuti egaa ennaa ijoollee turre chaansii kanan arganneeyyuu waan afaan keenya wallaaluun kakkabneer jirra. Har'a ijoolleen kiyya opportunity kana arganii afaan Oromoo baruuf as dhufaniis baay'ee nu gammachiisa. Egaa nutis hin barra ijoollee keenya wajjin teenye baruu jaalanna. Lamuudha. Guyyaa har'aa har'a barnoota kichinaatti har'a barsiisuu warra jalqabne har'a kutaa nuu kennanii kanaan dura barsiifamaa ture magaalaa kanatti garuu gidduutti dhaabbatee ture amma akka haaraatti eegaluu keenya jechuudha. Kanaaf ani asitti ijoollee barsiisuudhaaf dhufe jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa amma eegalla jechuudha har'a barnoota kichinaatti. Kanaaf namoonni warri har'a ijoollee fidan illee akka fidatanii dhaamsa dhaamaa fi akkas jechuudha. Akka barsiisaatti ijoolleef maal dhaamta? Abboottiif maal dhaamta? Namni naannoo kana jiru hundumtuu kun carraa guddaadha. Ijoolleen akka afaan isaanii wallaalanii hin hafne dhufanii kan dura afaan ofii baruun barbaachisaadha. Kanaaf namni har'a ijoollee hin fidini hundumtuu akka fidatanii dhaamsa dhaamaaf gabaabumatti. Afaan ofii beekuun barbaachisaa waan ta'eef. Qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tolaa hunda argamsiisa. Hundi haa baratu daddafne karaana isaan waliif himnee walirraa baranna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Xiqqaa guddaan keenyas gaafas ifatti baana afaanuma keenyaan ijoollees barsiifanna. Ayyoo atis kaa'ii addeedhaas dammaqsi abboo atis kaa'ii obbolas bobbaasi. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna. Afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Martinuu ni barra qubee haa kukkuullu wallaalli rorroodhaa haa irraa baanu halu. Ayyoo atis kaa'ii addeedhaas dammaqsi abboo atis kaa'ii obbolas bobbaasi. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna.
jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jennee kanaa kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna yaada walii hiruun beekumsa bal'isaa aadaaf boodaa durii kan ammaatis ibsa qonna babal'isaa warshaa jajjabeessaa waa'ee jireenyaaf tola hunda argamsiisa abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abbaa